Baay'een keessa yeroo ammaa kana gaaffilee garagaraa nagaggaafachaa jirtu keessatti forex trading jechuun kan wal qabatu. Baay'een keessan chaanala koo kan telegiraamii ilaaluudhaan maaliif viidiyoo nu qabattee nuuf maaliif viidiyoo hojjetu waa'ee forex trading irratti kan jedhu gaaffii garagaraa dhiyeessitu. Hedduun namootaa immoo karaa keessa experience qabdan akkasumas illee kisaaraa isinirra gaheeti jiru. Rakkoo yeroo ammaa kana keessa jirtan sheerii na gochaa jirtu. Which is good namatti tola. Garuu yeroo ammaa kana gaan gara forex trading namoota hedduu dhufuu barbaada. Nama hedduu fedhii qaba. Garuu completely namoonni kun hundumti isaanii percentii garri caalu jechuudha. Hanga badheetti hubannaa forexii malee depositiidhaaf arifatu. Fakkeenyaaf namni tokko akkamittiin trade gochuu qaba. Trade eegaluu koodra maal beekuutiin qaba kan jedhu sirriitti jedhamulee kan beeku kan baruuti barbaadu kan obsa qabu hanga dhumaatti taa'ee barnoota isaa fudhatu muraasa jechuudha. Beektan immoo forex trading irratti namoonni percent 90 ta'an isaa olillee ta'an ni kufu kisaaraadhaan keessaa bahu percentii muraasa jechuudha kan success ta'ee itti fufuutii danda'u. Sun maaliif ta'e yoo jettan ta'e immoo forexiin gadi caalu psychology wajjin wal qabata. Trading irratti batanii lama duwwaatu jira. Innis immoo seeliif baay'eedha. Seeliif baay'ee kana gidduutti garuu wantoota gurguddaa isin beeku qabdan kii kan ta'an waa hedduutu jira. Fakkeenyaaf namni tokko baay'ee yoo seenuu barbaade maaliif akka baay'ee jechaa jiru sirriitti jala muree beekuuti qaba. Akkasumas illee kisaaraa yoo narra ga'e kisaaraa gambituu narra ga'a kisaaraa kana afford gochuu nan danda'a yookiin immoo yoon kassaree irratti dhiibbaa kan hin uumnedhaa hoo jedhee beeku ta'uutii qaba jechuudha. Yoo kanaan achi akkanumaan kan trade godhu yoo ta'e yeroo kisaaraa argutti namni sun na'u akkasumas illee haaruu waan garagaraa keessa seenutu sirraa jechuudha. Akkuma beektan hojii isaa baay'ee salphaa kan laalii fakkaata garuu rakkisaa fi kisaaraan hamaan gurguddaa kan namarra ga'uuti danda'u jechuudha. Yeroon akkasii isiniin jedhu isin sodaachisuu kootiif miti garuu hubannaadha yoo seentan irra caalaa bu'a qabeessaa fi fayyadamaanii taatu jedhee waan yaadeefidha. Namoonni keenya baay'een immoo barnoota isaa fudhachuudhaaf obsa qabaatanii dubbisuunis akkasumas illee viidiyoo garagaraa ilaaluudhaan kan barachuudhaaf fedhii qaban muraasadha. Akkaantii barachuu barraan akkamitti akka tireedii godhan waa muraasa ilaallan chaartii akkamitti akka dubbisan barraan tireedii gochuu eegalu jechuudha. Kanaan namoota xiqqoo irratti hin argine namoota hedduu irrattidha. Akkuma beektan immoo chaanala beeksisa kan wal qabatu qofaa kana irratti poostii godhu telegiraamii nan qaba. Achirratti illee signaalii adda addaa illee sheerii gochaatiin jira. Seentanii ilaaluuti ni dandeessu jechuudha. Kanneen joinii gochuu barbaadan kunoo yuuzarneemii kanaan joinii gochuuti dandeessu jechuudha guys. Idaan forexii akkanumaan calistanii hin seenaa. Forexiin hubannaa malee kan itti seelta yoo ta'e kisaaraa kan isirraan ga'uuti danda'u waan ta'eef hanga isinii danda'ametti barnoota isaa barachuun yeroo qopheessitan gaariidha jedheetii yaada jechuudha. Gaaffii forex trading wajjin wal qabatu waan gaaffii isin ta'e yookiin isin rakkisee jiru yeroo ammaa kana koomentii irratti naaf barreessaa sana ilaaluudhaan immoo yaada keessa irratti hundaa'ee waan hin beekurraa sheerii isiniif gochaatiin deema jechuudha amma dandeettii koo galatoomaa isin jecha nagaan naa tura.